نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Ashama kamoltan sagantaan BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegalee ajjeechaa lamaan lixa Oromiyaatti dhiyoo mudatan akka qorataman koreen addaa hundaa'e. Wallagga lixaa kan endam kanaaf Beenishaangul keessatti naannoo Matakkaletti raawwate isa kana kan qulqulleessee mootummaan lammiilee nagaa tiksaa hin jiru jechuun gaaffin irratti cime. Ministeerri muummee UK akka aangoorraa bu'an dhiibbaan itti hammaatus ittaan fufaa jedhan. Qaroo dhabeeyyii quraanaan eegalanii hanga digirii sadaffaatti fufan. Moodela ijoollee qaroo dhabeeyyii ta'a waan rakkoo isaan qunnamuu danda'u namoota kaawwanitti mul'isa itti himaa. Dhimmoota kaanis qabna ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa koree addaa ajjeechaa tibbana lixa Oromiyaatti raawwatan qoratu hundeessuu beeksise. Walgahii paarlaamaan irra taa'een ajjeechaa lammiilee irratti raawwate balaaleffachuun qabxiiwwan ja'a irratti murteesseera. Ajjeechaa torban lama dura Gimbiitti wiixatammoo qeellama waa galaanitti raawwateen lammiileen hedduu lubbuu dhabaniiru. Kaan qeerraa buqqaan. Gama kaaniin paartilee mormituu adda addaa mootummaan lubbuu lammiilee nagaa tiksaa hin jiru jechuun komii dhiyeessaniiru. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jirus lammiileen Itoophiyaa hookkararraa mariitti akka deebi'an dhaame. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahamad ajjeechaa raawwateen gadduu ibsanii akka qoratamu aangawoonnis lammiilee nagaa akka tiksan dhaaman. Ministeerri muummee taanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin lammiilee balaaf saaxilamaniif eegumsi cimaa akka taasifamu ibsaniiru. Hirphaa gammachuu dabalee nutti himaa. Hoogganaa dhiyoo kan filate paartiin Zeemaa ibsa baaseen mootummaan nagaa lammiilee kabachiisuudhaaf dirqama isaa akka ba'u gaafateen dhaabni saba Amaaraaf qabsaa'u ABN gama isaatiin aleellaa saba Amaaraa irratti raawwatu ittisuu irratti tarkaanfii mootummaan fudhate laafaadha jechuun qeeqeen. Zeemaan aleellaan lixa Oromiyaatti saba bu'uureeffatanii raawwatan mootummaan akka dhaabsisuuf irra deddeebiin hubachiisuu ibseen ta'us dhageettiin argannee jedhan. Mootummaan dirqama seera kabachiisuu qabu gaaffii keessa seenaa waan jiruuf nu yaaddesseera jedheera dhaabichiin. Dhaabni ABN bakkeewwan lammiileen balaaf saaxilamanitti jiraattota ijaaruun hidhachiisuu fi hooggansa kennuun aleellaa biraarraa akka eegaman gaafateen godinoota aleellaan irra deddeebiidhaan mudatutti aangawoonni fi qondaaltonni nageenyaa jiran seeraan akka gaafataman gaafateera. Dabaluunis qeellam Wallagga ba'aa fi lixaatti qaamolee siviilii fi nageenyaa mootummaa federaalaan muudamaniin akka bulanis waamicha taasise. Dhaabni kun akka ibsetti bakkee kana bulchuun yeroo hin beekamneef mootummaa federaalaa jala akka seenu fedha. Akkasumas Wallaggaa fi naannichatti labsiin yeroo muddamaa paarlaamaa Itoophiyaan akka labsamu gaafachuu ibsarra kenneen himuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Dhimma kanarratti mootummaan federaalaa waan jedhen qabu. Taatullee waggoota 3 duraa eegalee humnoonni nageenyaa federaalaa fi naannoo bakkeewwan lixa Oromiyaatti ramadamaniiru. Gama kaaniin imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ajjeechaa raawwateen gadduu ibseen. Lammiileen Itoophiyaa okkora akka balaaleffatan wal waraansa caala marii akka filatan gaafateera. Dhaabni Koongirensii Federaalawaa Oromoo gama isaatiin nagaan akka bu'u gaafateera. Qondaala dhaabichaa obbo Xuruunaa Gamtaa. Lammiileen nageenyaan jiraatan kun bakka adda addaatti du'uun isaanii ajjeefamuun isaanii baay'ee nu gaddisiisa. Bara 2009 jalqabne gaaga'ama uummataa akka hin uumnee fi nageenyi bu'uutu irra jira jenneetu waamicha godhaa turreerra ammallee waamicha keenya kana itti fufaa jirra. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin aleellaa dheengaddaan kan du'e Amaara qofa otoo hin taane dhalattoota Oromoos jechuun ibsaniin mootummaan bakkeewwan aleellaan raawwatetti seera kabachiisuuf sochii taasisus gareen shororkeessaa jedhanii ibsan ajjeechaa itti fufuu himaniiru. Ta'us mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka itti fufu ibsaniiru. Aleellaan dabalataa kan raawwanne bakkeewwan balaaf saaxilaman adda baasuun eegumsi barbaachisaa akka jiraatus ni taasifamaa jedhaniiru. Dabalataanis ergaa feesbuukii isaanii gubbaarratti barreessaniin jiraattonni karaa ijaarameen akka ofii isaanii irraa ittisan sirni milishaa fi koomunitii poolisiingii akka cimu ni taasifamas jedhaniiru. Ajjeechaan gama lixa Oromiyaatti yoo mudatu kun haaraa miti. Ajjeechaa kanaaf hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan himatamu. Isaan immoo himannaa kana hin fudhatani. Paarlaamaan Itoophiyaa guyyaarraa wantoota murteessee keessaa kanneen badii geessisan seeraan akka gaafataman lubbuun lammiilee nagaas akka ittisfamu kan jedhu keessa jira. Obbo Isaa Boruun Paarlaamaa Itoophiyaatti walitti qabaatti aanaa koree dhaabbii seeraa dimookiraasii fi haqaati. Paarlaamaa keessa miseensota paarlaamaa keessaa namoota walitti baba'an tiimii rakkoo san qoratee
dhiyeessu jechuudha. Kun wallagga lixaa kan eenyuun kanaaf Beenishaangul keessatti naannoo naannoo Matakkaletti raawwate isa kana kan qulqulleessee gabaasa dhiyeessu kana jechuudha. Amma paartiilee mormituu mootummaan lammiilee tiksuu hin dandeenye jedhanii komii dhiyeessaati jiru. Isin akka paarlaamaatti akka aangoo guddaa qabutti akka biyyattiittu deebiin keessan maali? Maali mormitoonni illee kan kaasan tokko ajandaa abbaa kana jechuudha. Uumaa ajandaan kun akka mirkanaa'u isaanis fedhii qaban mormii nama tokkootiin alatti isaanis murtee abbaa kana fudhatanii jechuudha. Warra sagaleen kennin tokko kan morme tokko jechuudha. Kanaaf mootummaan seera kabachiisuu dadhabee osoo hin ta'in darbee rakkoon kun hin uumama. Waan uumamuu hin qabne uumamee jira garuu kana booda dhaabbatni akka ittiin fufne mootummaan lammiilee isaatiif akka taasisu mirgi lammiilee akka sarbamu jechuudha kan kallattiin kennamu. Naannoo kibbaa godina Koonsootti hanqina nyaata uumameen daa'imman du'an hanga ammaa daa'imman 13 du'uu isaanii godina Koonsootti bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Caaree BBC'tti himaniiru. Waggoota 3 walitti aananiif roobni waqtii isaa eegee roobuu dhabuu fi walitti bu'iinsi naannichatti uumamuun namoonni beelaaf saaxilaman lakkoofsi isaanii dabaluu qondaalli kun himaniiru. ጥቅሉ በዞኑ ደረጃ በድርቅ አሁን አስቸኳይ የምግብ ዋስትና የሚያስፈልጋቸው godinichatti namoonni hongeen miidhamanii deeggarsi midhaan nyaataa barbaachisu 100,000 fi 22,700 ta'u. Namoonni walitti bu'insaan qeerraa buqqa'anii fi mana hin qabne 68,000 kanneen ta'antu jira. Walumaa galatti namoonni 190,090 fi 800 ta'an deeggarsa ariifachiisaa barbaadu. Rakkoon muddamaan fala barbaadu rakkoo midhaan nyaataati. Daa'imman hanqina nyaataatiin du'anis jiru. Daa'imman 200,000 fi 44,000 hanqina nyaataan baay'ee dhukkubsataniiru. Daa'imman du'an galmeessineerra. Daa'imman 13 du'uu isaanii ragaaleen sanbata darbe gamaagamne ni agarsiisa. Manguddoonni deeggarsi barbaachisuu fi haala yaaddessaa keessa jiran illee jiru. Beelli Koonsootti mudate kan bara 1977 seenaa keessatti naannichatti mudate caalaa jedhu namoonni umuriin buleeyyii ta'an. Kana qofa miti. Midhaan guutummaatti waan badeef beeyladoonni illee balaarra bu'uu malu yaaddoon jedhu jira. ሰው ጤና በተጨማሪ አሁን እንስሳትን አደጋ ላይ ይወድቃሉ የሚል ነገር አለ። dhimma kanarratti kan dubbisne hospitaala Kaaraatetti hoogganaan narsootaa fi kutaa ijoollee hanqina nyaataan miidhamanii hojjetu Sanbatoo Bariishaa lakkoofsi daa'imman hanqina soorataan miidhamuun garuu hospitaalichaa dhaqanii dabalaa jira jechuun himu. ከዚህ ከአንድ ዓመትና የአሁኑ waggaa darbee fi barana yeroo wal bira qabnu lakkoofsi daa'imman barana hospitaalicha seenanii caalmaa qaba. Duraan ji'a tokko keessatti lakkoofsi daa'imman hospitaalicha seenanii 30 hanga 40 ta'u. Amma ji'atti daa'imman hanqina soorataan miidhaman 76 hanga 80 ta'an hospitaalicha seenu. Ijoolleen kun harka caalaan isaanii baadiyyaarraa gara Kaaraat dhufu. Koonsoon gandoota 45 ol qabde. Jaarsoo fi naannoo Beeganitti walitti bu'iinsa uumamerraa kan ka'e kanneen gara keenya dhufan jiru. Daa'imman achuma tursiifamanii gara keenyatti dhufan jiru. Maallaqa ittiin mana yaalaa fidan dhabuurraa kan ka'e kanneen du'anis jiru. Amma mooduuwwan gaggabaabaan sinitti himaa ministeera muummee Abiy Ahmed guyyaa borii paarlaamaatti dhiyaatanii dhimma nageenyaa fi kaan irratti mariin akka taasifamu ibsame. Ajjechaan gama lixa biyyattiitti hammaate ijoo dubbii akka ta'u eegama. Ministeera muummee UK Boris Johnson aangoorraa akka kaan dhiibbaan itti cimeera. Miseensota kaabinee isaanii keessaa akka isaan kaan kan barbaadan jiru. Isaan garuu itti fufuun barbaadaa jedhan. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Ruwaandaa waliin waraanatti seenuu malla jechuun akeekkachiifte. Pirezidantiin biyyattii Felix Tshisekedi Ruwaandaan hidhattoota Koongoo keessa socho'an M23 jedhaman deeggarti jechuun himatanii. Maqaan isaa Diinii Ahmed jedhama. Reefuu ganna 18 haa ta'u malee rakkoo hedduu keessa darbe. Dhaloonni isaa godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Sireedha. Rakkoo nageenyaa wal qabatee waggaa lamaan dura gara Yemen imaluu BBC'tti hime. Ofii cimee maatii isaa dhiisee ba'ee gargaaruuf imalus osuma achi jiru waan hin eegne isa dhaqqabe. Hospitaala UN nagalchanii akkan dhukkuba kalee qabu natti himan jechuun dhiyoo erga biyyatti deebi'ee BBC'tti hime. Eegee deebi'ees garuu maatii isaa argachuu rakkachuu hima. Kakkajiisan dhufee meeqaantam kan biratti ejjetiyyaan hedduu arge. Tayyooonni argin ta karaa marra meeqaantam duute bar hangan qabdu.
Nuu dawwala warra keenyatti dawwaladhaa jaanii warra qarshiin hin buuneef borkoo jaaniiti bakka takka naqanii akkasitti yoo qarshii buusuu baatte wagguma achi teesse malee nyaata dhugaatii sitti hin kennan waggaa achi teesse. Yeroo takka ol baasanii situmanii akka warri keessan dhagahu situmanii si iyyisiisan yoo itti duute immoo fuudhanii saaraa keessa si geessan. Maatii fi lubbuu isaanii koo baafsanii horiidhaan midhaanii waa hunda oomisha isaanii dhiisanii biraachi baafatan. Waan godhuuf hin qaboone dalagadee qarshii qabaadhee erguuf kanaafuu biyyeeyyoo galees bakka yaaquu qabu jechuudha. Obbo Jamaal Abdul Qaadir maanguddoo qaroo dhabeessa Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii sadaffaa isaanii barachaa jiranidha. Obbo Jamaal Arsii Lixaa Daabbaatti dhalatan ijoollummaatti qaroo dhaban garuu kun galma yaadan akka isaan hin hanqifne dubbatu. Barnoonni quraanaa ijoollummaatti baratan barnoota dileetiin sadarkaa PhD akka qabaniif bu'uura isaaniif ta'u himu. Akkatti qaroo dhaban himuun eegalan. Ijoollee wajjin osoo taphadhu korboo waan jedhamutu jira. Korboo uleen darbatanii taphatanii korboo taphachuudhaaf achi dhaqee bakka taphatanitti anillee ija nyaara koo irra ijoolleen uleedhaan na waraante sababuma saniin mana yaalaallee dhaqee fayyuu hin dandeenye ijaan arguu dhabee jechuudha. Daladhee waggaa 5 keessa garuu baadiyyaa keessatti waan guddadheef magaalaa keessatti illee haadha abbaa koo wajjinis maatii wajjinis gaarii na kunuunsa waan ture baay'ee ijaan arguun baay'ee natti hin dhaga'amu hamilee gaarii qabaa jedhee yaada. Maaltu ka'umsa isinii ta'e akkamitti sadarkaa kana ga'uu dandeessanii? Yeroo ani ijaan arguu dhabeetti warri keenya baay'ee itti dhaga'ame ture. Maatii keessa namni baay'een ijaan hin agarre ana malee naannoo sanitti hin jiru. Ijaan arguu dhabuu kootiif waan baay'ee namootatti dhaga'amaa ture. Achi booda maatiin kiyya warra musliimotaa quraana na barsiisuu eegalanii quraana barachuu sanirraa eegalee ta'anii barnoota kaanis barachuu qabaa. Waan jedhu namoonni yeroo sanitti mana barnootaa hiriyoonni kiyya seenuu waan eegalanii anis seenuu qabaa waan jedhu kaasee sababuma kanaan namni bireelii barsiisuu danda'u godina Arsii Lixaa haayaskuulii adda abbaa barsiisaa ture. Eessattuu jalqaba bireelii na barsiisee namichi kun inni bireelii na barsiisee itti na barsiisuu hin dandeenye achi booda mana barnoota qaroo dhabeeyyii sabbataa galee sadarkaa tokkoffaa achitti baradhee sadarkaa lammaffaa immoo mana barnoota sadarkaa lammaffaa sabbataatti baradhee Addis Ababa Yuunivarsiitii digirii jalqabaa digirii lammaffaa achumatti fudhadhe afaan Ingilizii focus area journalism and public relation ka ta'e jechuudha. Yeroon itti gammade yeroo mana barnootaa jalqaba eegalee bireelii dubbisuu mana barnoota bareeda achitti baradhee bireelii gaafa dubbisuu eegalee haalaan gammade achi booda ammoo yeroon hojii qabadhu Komishinii Investimentii Oromiyaa keessa hojjetaa ture. Dorgommiidhaan waajjira sangalee beeksisanii na gammachiise jechuudha. Akka waan guddaa wayii mo'adheetitti ilaalee. Amma PhD irratti qorannoo baay'ee dubbisuu nama gaafata waan amma irra jirtan kana nu kaasa. Ammaan tanas yuunivarsiitii keessatti baay'ee dubbisuu baay'ee ka'umsa falaasamaa adda addaa ilaaluun dirqamaadha. Baay'ee dubbisuu barbaada. Kan ammootu ammaan tana teeknooloojiitu jira. Teeknooloojiin kompiitara, addaaptiif teeknooloojii, teeknooloojii madaqeensaa jennaani. Teeknooloojii kanatti fayyadameeti kan ammaan tana hojjedhu. Kanaaf ammaan tanas wantoota hanqinni uumamuu irratti namoonni na gargaaranis jiru. Namoonnis na ilaalu anis baay'ee isaan hojjedha. More than 95% anumtu fixa. Eessa goo barbaaddu amma? An bakka hanga'e keessatti moodeela ijoollee qaroo dhabeeyyii ta'a. Waan rakkoo isaan qunnamuu danda'u namoota kaawwanitti mul'isaa itti himaa barsiisaa deemaa jedhee yaada. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu Paul Pogbaan guyyaan kontiraata Manchester United waliin qabu waan dhumateef jijjiirraa bilisaan deebi'ee Juventusitti makamuu fi Pogbaan umurii waggaa 16 yeroo ture bara 2019 akaadaamii Uniteditti kan makame yoo ta'u kanaan dura bilisaan Juventusitti makame taphawwan 178 taphatee fi goolii 34 lakkoofsee ture. Sagantaan keenya kan roobii galgalaa xumuramaatu jira. Odeeffannoon dabalataaf BBC News Afaan Oromoo.com websaayitii keenya akkasumas immoo fuula Facebook keenyaa mil'achuu dandeessu. Ammayyuu taanaan ture boroo litti deebinaa halkan gaarii.